Marii nagaa Abaawoo fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti Taanzaaniyaatti adeemsifamaa ture milkii malee xumurame. Abaawoon ibsa baaseen jijjiirama hiika qabeessa argamsiisuuf yaada furmaataa garaagaraa dhiyeessuu beeksise. Haa ta'uti garuu mootummaan Itoophiyaa furmaata sirrii fiduuf kutannoo akka hin agarsiifne Abaawoon himee jira. Mootummaan Itoophiyaa carraa jiru akka balleessa eere Abaawoon. Mootummaan Itoophiyaa gama isaatiin karaa gorsaa ministeera muummee Reedwaan Huseen mootummaan waraanni gaagama uummata naannoo Oromiyaa irraan geessise xumura akka argatu waan danda'ame maricha irratti godhuu himee jira. Ta'us garuu mariin marsaa lammaffaa miilanaa adeemsifamaa ture walii galtee malee xumuramuu ibse. Mootummaan Itoophiyaa fi Abaawoon wayita fuulletti mari'atan kun marsaa lammaffaati. Marsaa lammaffaa kanarratti qondaalota olaanoo gartuulee lamaaniitu mari'ate. Mariin Abaawoo fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti adeemsifamu gaaffii uummanni Oromoo baroota hedduuf gaafataa ture kan deebisu, gartuulee lameenuu injifatoo kan taasisuu fi nageenya waaraa kan buusu akka ta'u uummanni gaafataa ture. Mariin marsaa lammaffaa akkuma jalqabameen mootummaan Itoophiyaa kutaalee Oromiyaa hedduutti waraana bobbaasuu fi miidiyaaleen mootummaa waan maricha faallessan irra deddeebiin dubbachuun maricha akka hin gufachiifne jechuun qeeqamaa ture. Erga mariin sun jalqabamee kutaalee Oromiyaa hedduutti gartuuleen lameen wal waraansa cimaa adeemsisaa akka turanis OMN gabaasaa ture. Mariin miilanaa milkaa'uu dhabuusaatti namoonni hedduun gadduu isaanii karaa marsaalee miidiyaa hawaasaa barreessaa jiru.